jara kenna mucattiin Liibiyaa jirti biyya Liibiyaa jirti moo yookaan Saudi Arabiyaa biyya Arabaa deemte yoo Liibiyaa jiraatte irra laalamu bannaa taachu biyya isiin jirtu wanna godhaati qarqaaramuu qabdi Liibiyaa keessatti rakkoo akkanaa kan deema ummanni fuudhee magaazina si oofeeti nyaata sitti hin kennu torbaanitti gaafta akka daabboo akkanaa kana sii kennan so san daftee attaaddafuu qabda bishaaniin yoo ammootu jidduu kana biyya Arabaa ka deemtu taate xiqqoo rakkoodha maqaa kennaafillee maqaa isiitiifillee rakkisaadha maaliif madaamiin amma yoo argite edaa biyya keessan beelatu jira adaa beela dheefa dhufte jettiin isii galee walumaa galatti shamarran teennata biyyoota Arabaa keessa deemtu tanni madaamiin waan akkanaa kan arginaan maqaa isin balleessiti isin qofaa mi nuufuu hin ta'u dhiirri biyya keessanii dalagee isin hin nyaachisuu nuun jedhan maqaan nu bada walumatti maqaan nu badaa beek amma isin dhugaadha egaa obboloota tokko akkuma argaa jirtan biyyootana TikTok irratti argitanatti fakkaata ani yeroo baay'ee wantoota ani poostii godhu keessatti ijoolleen baay'een dhugaa dubbachuu fi waan haasoftu dhabdee kijibaa kee haasoftaa naan jechaa jiru jechuudha ijoollee baay'een ani namoota akkasiif bakka hin qabu jettiin nama waan gaarii hojjettee yookiin immoo akka irraa barattaniif dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya waan gaarii hin hojjetan yoomiyyuu taananii yaa ta'u malee waan kana ijoollee hundatu waan akkana hojjetu osoo hin taane tokko beektanii akkuma bakka eenjitti kan dhufe anasiifachi naannessee hin beekne maallaan jedhu kan safuu hin beekne amma mijattiin tun dhugaa dubbachuuf viidiyoo lammata hojjette jechuudha kana kaasii waan gaarii miti hin hojjenne viidiyoon kun gaarii miti jennee gaafa jalatti barreessinu kanan biraa poostii gootee jechuudha kana mana Arabaa jiraate Saawudii kan jirtu ishee mijattiin tuni jechuudha amma fee yoo beelofte eenyuti nyaatti malee TikTok yookiin immoo follow ittiin argachuudhaaf waan akkana kan hojjettee maqaa namaan balleessitu jechuudha maaliif ishee qofaa miti kan biyya Arabaa keessa jiru uummata izbii miliyoona meeqan lakkaawwamuudha sarratanyaan garuu immoo nyaata yeroo nyaattu of kaasti yeroo shinti beeti seentu of kaasti yeroo bakkum barbaadde baqa suuru TikTokuma waan kana osoo arganii ni beektu dhugaa dubbachuu fi dubartoonni yookiin immoo Araboon Saudi Arabiyaa keessattuu waan akkana kana odoo arganii ishiin TikTok ishii jalatti waan ishiin hojjetaa jirtu kan odoo arganii lubbuu isheetu hin baasu jechuudha bakka ijoolleen keenya waan kana hin hojjetinaa gaafa jedhamanii irra deebi'aniit gara waan kun sirrii miti jedhanii gaafa ofiidhaaf isheen hin beektu sirrii miti viidiyoo kana hin hojjetin waan akkana kana hin hojjetini Araboonni iyyuu maal jedhu namoota hunduma keenya maqaa nu balleessaa jirti jechuudha mijattiin kun maaliif biyya baqa biyya isaanii nyaanni hin jiru jedhanii Araboonni duraayyuu maqaa nu balleessaa jiru ishiin immoo lammata kanaa dhuftee nyaata mijattiin takka hin jirti beektanii ana akka ishii jechuudha ijoollee baay'een ripoostii irratti godhanii viidiyoo ishii san jalaa gugguban waan ishiin hojjette kana jechuudha achi hin dhiiste in sirreeffatte isheen tunis immoo ammas dhufte tunis jalqabde ammas kan dhuftu immoo namni biraa kan dhufu immoo ammas immoo ishee ilaalaniitu waan ishiin hojjette kana akkanatti follow argattee miti jedhanii follow kana dhugaa dubbachuuf ani qarshiitti fakkaate ta'e hin beeku yoo hojjette waan gaarii hojjedhu too fammasi malee waan hin taane waan hin rabbaan waan ittiin arabni si jibbitu waan ittiin nama arrabsa waan akkanaa kana hojjechuun sirrii miti seera nyaadhu erga nyaachuu barbaadde seera nyaadhu biyya beelli yookiin immoo bakka eenyu hin jirtu dhugaa dubbachuu baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha ijoolleen keenya kanaafiyyuu obboloota koo namoota akkana gaafa argitanii maaliif viidiyoo akkana kana gaafa argitan TikTok marree haa ta'u ani dhugaa dubbachuu waan hin taane gaafa arge inni ilaaluu yookiin immoo ripoostii irra hin godha malee ripoortii godhachuu warreen hin beeknes nitti agarsiisa dhugaa dubbachuu warreen TikTok qabda waan akkana kun maqaa nu balleessa waan ta'eef amma Araboonni tokko TikTok irraa gadi hin bu'anii beektanii gaafa isaan arganii Itoophiyaa inaasoftii ani Itoophiyaadha jettee himattii jechuudha biyya Itoophiyaa kun isaa edaa nyaata hin qabu nyaata dhuftanii amma fakkeenya dhugaa dubbachuuf Araboota keenya gaafa wal lollee yookiin immoo hojiidhaaf dhuftanii miti nyaachuudhaaf dhuftanii yookiin immoo ani nyaatanii dhuguudhaaf gaafa jedhan dhugee dubbachuuf hedduu takka naaraa jechuudha. Gin nyaanni dhabameetii miti biyya keenyatti
hanga ta'e jijjiirama argannaa qarshii argannaadhaaf malee namni yoo iyyuu Itoophiyaa keessatti biddeen takka dhabeetu biyya Arabaa hin dhufu jechuudha. Isinii galee kanaafiyyuu waan fokkataa waan safuu waan akkana kana poostii gochuun nawriidha. Nuufillee maqaa nu nyaatte jechuudha. Kanaaf dhiisii waan kun sirraan bareenne gaafa jedhaniini lammata deebistee anuma akkasii wal fakkaatu poostii goote jechuudha. Namni tokko gaafa sirraa fokkisee jedhee namni baay'inaan micayyoo san gorsuuf yaadu ishiin immoo lammata poostii goote akkasumatti jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo waan akkana kana argitanii beektanii gaarii miti ni hojjechuun dirree waan hin taane waan biqaa namarraa hin bareenye tokko gaafa miidiyaa irratti poostii godhan gaarii miti. Biyya ishii keessatti waan akkana nyaanni akkanaa kun dhabamee miti yookiin immoo agabuu bultee biyya Arabaa dhuftee asitti nyaata argitee miti. Nyaata nyaannanuyyuu jiraattee dhufte ishiinuyyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf osoo waan gaariirree nyaattee biyyaa ta'u giddiidha. Dhugaa safuudha. Ani bakka ishiin qaana'e dhugaa dubbachuuf bakka ishiin saalfadhe jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen tokko hin jirtu beektanii an akkana koomentii jalatti irree kan rakkistanii namoota akkanaati jechuudha. Maaliif jennaanii waan odeessitu dhabdee naan jedhu beektanii ani immoo waan hin taane yookiin immoo waan sobaa tokko odeessuuf miti. Kanaafiyyuu waan kun waan bushaa waan ta'eef waan sinirraa bareedu waan sinirraa hin bareedne ni beektu jedheetan yaada. Garuu immoo warra hin beekne gorsa ta'aaf jedheetan beektanii warra hin beekneef gorsa ta'aaf. Kanaafiyyuu waan akkana kana waan hin taane walumaa taane miidiyuma irratti hin kaachuu yeroo nyaatan yeroo shinti beeti seentan gisee funcooftan gisee maal gootan shinti beet geessuma tiktookuma irratti hin kaatu jechuudha. Nyaatas bakka kunii fi tiktookii waliin ilaallatu maal gootu nyaata maaltu akkaataa itti nyaatan hundumtuu hin beeka waan ta'eef naa maal jechuu barbaaditanii dhugaa dubbachuu fi bakka ishiitti saalfadhe. Keessattuu ijoolleen reefu biyyarraa dhuftan kun dhiisaa tiktookiin fayyadamna irra baradhaa dura akkamitti akka namni poostii godhu maal akka poostii godhamu yookiin immoo ani dura osuma nyaattuu tasa waraabdee akkanatti hin jira jettee yookiin maatii yookiin immoo hiriyoota ishiitiif erguuf jalaa poostii ta'ee laata jedhee tan ilaalaa ture jechuudha. Garuu immoo lammata sitti deebiteetuma viidiyoo akkasii poostii goote indee amma sadaffaa poostii goote. Wanni cimte jedheetuman duubatti deebi'ee jechuudha. Kanaafiyyuu osoo hin beekin ta'uu danda'a jedheen yaada. Garuu ishiin beektituma wanta kana kan hojjattee jechuudha. Waan namarraa hin bareenne hojjechuurra dhiisuu wayya. Dhugaa dubbachuuf ani waan sirrii waan jirtu himaa jechuudha. Namoonni baay'een irree akka miccattii ta'an namoota baay'eetu raasaa ture. Namoota baay'eetu dubbachaa ture. Dhiisi poostii balleessi viidiyoon kun hin taane balleessi. Anirree waan gaarii gaafa hin hojjenne koomentii jalatti viidiyoon kee kun hin taane waan kun gaarii miti gaafa naan jettan irraa hin deebi'anuyyuu. Kanas namni tokko bakka erga waan kun sirrii miti hin hojjetin ishee fooluma ittiin argachuudhaaf waan ishiin hojjette jechuudha. Yookiin immoo biyya intinii jiraatte miti kan jirtu Saawud Arabiyaadha. Na akkasiin jiraatu turtii gaarii qabadha.